keessaa qaba waan ta'eef inni duwwaan sun garuu yoo tuqxanii sagalee guddaa qaba. Kanaafi ergaa kana fudhatanii qabaachuun garaagarummaa guddaa qaba. Namooti keenya kun warma sababa sagalee guddataniif sababa afaan mi'aanin raajii koo maaloo sagalee naa baasime. Paaster Daawwiti Ayyaleen immoo birrii 500 isa kana ittiin daasifadhu jedhee si ergee isa si bakka inni jirutti waaqayyo isaa eebbisu. Waaqayyo gooftaan isaa eebbisu. Kiristoos isaa eebbisu. Yoo yaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin gaanii mallattoo bilii banaa gochuu isin dagatina. Viidiyoo har'aa keessatti jalqaba irratti faarfattuu Altaayyeech Galataa ergaa qabdi. Ergaan ishee maalidha? Isa isinitti himna. Taansuudhaan immoo viidiyoowwan garaagaraa nu barsiisan, nu bashannansiisan, waa irraa barannu qindeeffannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota sooshaal miidiyaa keenya TikTokii, Feesbuukii peejii keenya waan tokko isinitti himuun achi as dhufe. Innis maanni waa'ee obboleettii keenya faarfattuu Altaayyeech Galataa dhukkubdee mana yaalaa akka turte beekamaadha. Garuu taatee ta'e tokkotu nu gidduutti ta'ee ture. Achittis mana yaalaa sana keessattis namoonni baay'een ishee gargaaruufis ta'uu danda'a. Footoon achitti kaka'ame, viidiyoonis achitti siree sanarratti waraabame gaggeeffamaa tureera. Egaa warri ishee gargaaruuf kana gootan waaqayyo isin haa eebbisu. Thank you isiniin jechaa jiru obbolaan seesii maatiin. Amma garuu dhaamsi tokko dhaammachaa jiru. Maatiinis ishee nama waaqayyoof galata fooyyooftee ka'aa jirti. Egaa fakkaatu sooshaal miidiyaa kanarraa tariitii sammammaatti gagamma maxxanfamee naanna'aa ture kana yoo argite tarii sammuu seef gaarii miti isa jedhamu utuurraa nu haqxanii piliis jaalala waaqayyoon isin gaafannaa warra ishee deggeraa turtanis amma immoo kanaan nu deggeraa gaafa kaatee argitu tariitii tuqamuu dandeessi ammasiitti dhaga'amuu danda'a waan jedhamu jira waan ta'eef ijoolleen tiiktookii irratti maxxansitanii jirtanis ijoolleen peejii keessan irratti ishee gargaaruuf maxxansitanii jirtanis jaalala waaqayyoon iddoo isaanii buunee isiniin jechaa jirra irraa kaasaa fi tiiktookii irraas haqaa peejii keessan irraas haqaa isheen fooyyofteetti waaqayyo guddaa isin haa eebbisu isan immoo haasaa jiru kana mataasaa erga isinii haqxanii booddee aniyyuu arraan booda nani haqaa jechuudha isin akkanayyuu arguu hin qabdu isinii galeera kanaaf waaqayyo guddaa isin haa eebbisu eebbifamaa. Perfect yaada sirriidha. Dhuguma fayyuun ishee baay'ee nama gammachiisa. Egaa waaqayyoon isheedhaaf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaaruunis akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Obboleettiin keenya kunis ergaa kan biraa qabdi waa'ee isheetiif jechuudha. Waa'ee faarfattuu Altaayyeechiif. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u karaa balbala kanaa kan na ilaalaa jirtan karaa balbala TikTokii kana kan na ilaalaa jirtan hundumti keessanii waaqayyo isinaa eebbisuu wanta tokko isiniin jechuudhaafan achi as ba'ee faarfattuu Altaayyeech Galataadhaa dhukkufattee akka turte hundi keessanuu beektu amma immoo itti wayyaa'ee fayyaa jirti gatii ta'eef jajjabaachaa jirti adaraa keessan wanta tokkoof akka sagalee naa taatan achi as ba'e warri ani sagalee hin qabu beekamtuu miti warri beekamtanii sagalee dhaga'amu qabdan warri dhageessifachuu dandeessan garuu ittiin naaga'a. Warri miidiyaa irratti waa'ee Altaayyeechiin kan ilaallatu gadhiisanii jiran hundumtuu akka irraa haqan adaraa. Maatiin isaanii nuumti gaafannee jennaan gargaarsan barbaannu waldaan ishees jiranis qabnan jedhanii turan yeroo sana gatii ta'ee fi adaraa keessan warri eeyyama malee waa'ee ishee gadhiistan qilleensa kanarraa dafaatii haqaa utuu isheen achi as baatee ilaaluun jammarin kanaan na bira dhaabadhaa sheer naa godhaa iddoo hundumaatiin naagaa adaraa. Bifni dhalootaan irraa ka'ee gaddumaa deeme jireenyi koo halkanii guyyaa inumaan bu'aa lolaa gannaa ta'ee bilmaan koo waa'een koo si namaaf galuu didee ibsanni haasa. Hordoftoonni TikTokii bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo karaarraa akka isiniif haa baay'atu obboleessa keessan Wangeelaawwii Lammaadha.
Ana waa'ee kaameeraa nama gargaaraa kaameeraa waraabaan tokko waan baay'ee natti tolu kokotti. Normaalii nama gargaaruun baay'ee barbaachisaadha garuu kaameeraa qabatan erga dabarsuudhaaf yoo ta'e rakkoon qabu oke. Sookee rakkoon qabu. Garuu harmee akkasii nama guddaa akkasii kaameeraa fuuldura dhaabbatanii just disrespect tana isaan gochuun xinnoo ishee akka kootti natti ulfaata. Haa ta'u rakkoon qabu. Garuu inni guddaan gargaaruu isaati. Nama beekamu kanaan dura akkuma isin beektan namoota tokko waa waaqayyoo na gargaararraa bira dhaabbachaan ture. Waan an godhe kan ammoo namoonni tokkos nama gargaaruuf fedha qaban nu gargaaranii naan dhaamsa keessan biraan isin hin geenyeerraa obbolli Armee wanta kana loomii kakuu kan jedhamtu profaayilii ishee kan beekamu isheeti boqqolloo kana aamsaa kiiloo kana isinii bite waan ta'eef ana miti waan ta'eef bakka isheen jirtutti isheedhaan waaqayyo si eebbisoodha eebbisa. Waaqayyo ishee faalaatu barri ishee baajennu dakkatanii lallatanii jallatanii waaqayyo ishee faayyaajuu basheenuu jaallatanii. Paaster Daawit Ayyalee kan jedhamu immoo inni immoo ishee kanaanii gaasifadhu midhaan si bira ga'e kanaa jedhee inni immoo daawulliin immoo birrii 500 laasii ergeera isa si isa eebbisuun ibsarni. Waaqayyo ishee eebbisuu Sifaken waaqayyo kan naken te nabra gaera waaqayyo jae kitu wakat nagar ka tiro waaqayyo jaga karu aba ko jaga karam mayu gargar kan nabi nagar karu waaqayyo lakki ame itu mama ini senai Galataa Farfatuni yomi lallabuni yomi riljachuni yomi molol qabuni yomi bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyo faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkuma dheengadda kaleessa beektan waaqayyo waan naa godherraa waan na gargaareerraa namoota tokko cina isaanii dhaabbachaan ture gargaaraan ture. Waan an godhu kan ammoo namoonni isin tole akkasuma garaa nama gargaaruu qabdan taamaanyinetiin waan nutti kennitan qabdu waan ta'eef nuti taamaanyinetiin biraan isiniin gaa jirra. Loomii micaa kakuu kan jedhamtu boqqolloo birrii 3,000 ergite boqqolloo kuntaalaa tokko binneeti. Iddoo lamatti gargar qonnee isa kana bakka isheen jirtu waaqayyo ishee eebbisuudha eebbisa. Waaqayyo ishee eebbisu. Jedhamee dabala. Gooftaan machaa ishee eebbisu. Innaa obboleetti keenya kakuu bakka loomii kakuu bakka jirtutti waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu. Waan ati goote taamaanyinetiin kuntaala tokko boqqolloo birrii 3,000 binneeti. Akkasitti biraan gaa irraa isa kana jechuudha. Paaster Daawit Ayyaleen immoo birrii 500 isa kana ittiinii daasifadhu jedhee si ergee isa si bakka inni jirutti waaqayyo isa eebbisu. Waaqayyo gooftaan isaa eebbisu. Kiristoos isaa eebbisu lafa inni jirutti. Ameen. Ameen. Good. Nama gargaaruun nutti haa baru. Wanta kan biraaf hin ta'in malee jechuudha. Nama gargaaruun baay'ee dinqeedha baay'ee. Raajonni keenya amma kaan iddoo garagaraatti sharaa isaanii waxxaratanii akkasuma immoo addaraasha isaanii babal'ifatanii guddina sadarkaa guddinaa keessa galanii akkasuma fodda televizyiinii illee banatanii warri daldala isaanii olii gadi ari'aa jiran kun warri birrii olii gadi oofaa jiran kun warra sagalee qaban miti warra sagalee guddatanidha. Sagalee guddachuuf sagalee warra sagalee qaban miti warra sagalee guddatanidha. Warra sagalee qaban ta'a. Warra sagalee guddatan hin ta'ina. Dhugaadhaan wanti jechichi baay'ee jecha ajaa'ibaati baay'ee. Barmeela guddaa keessaa yoo itti cuftanii rukuttanii sagaleen isaa guddaadha. Barmeeluma sana keessa immoo xaafii yookaan midhaan garaagaraa yoo keessa keessanii yoo tuqxanii waa tokko dubbatu maaliif midhaan of keessaa qaba waan ta'eef inni duwwaan sun garuu yoo tuqxanii sagalee guddaa qaba. Kanaafi Ergaa kana fudhatanii qabaachuun garaagarummaa guddaa qaba. Namooti keenya kun warma sababa sagalee guddataniif sababa afaan mi'aanin raajii koo maaloo sagalee naa baasime maaloo natti dubbadhume mee harka narra kaa'ime mee olla qabime ganna qabi yeroo jedhantu mul'ata. Raajonni keenya ammaa kunis immoo kaanii mee sagalee sii baasu sagalee sirratti dubbadhu litambiinde qaallaa uxaaliinde yeroo jedhantu jiraata. Kan sajaajilu keessa eessaa fidan sagalee sagaleen waaqayyoo waaqa bira jira. Sagaleen waaqayyoo isa samiif lafa uumedha. Sagaleen waaqayyoo yoo dubbate hin jijjiira. Sagaleen waaqayyoo nama taasisa du'aa kaasa.
sagaleen waaqayyo isa kanatti nan amanan sagaleen waaqayyo bira jira sagaleen waaqayyo waaqa bira jiru karaa macaafa qulqulluu saba isaatti hin dubbata sagaleen waaqayyo karaa namoota waaqayyoon sodaatanii hin dubbata sagaleen waaqayyo daldaaltota bira hin jiru sagaleen waaqayyo gastaawusii hin jiru sagaleen waaqayyo waldaa kiristaanaa keessa jira waldaa kiristaanaa seeraan waaqayyoon waaqeffatu waldaa kiristaanaa safuu beektu bira jira sagaleen waaqayyo malee gabaan jiru gastaawusii hin jiru gastaawusii kan jiru sireedha gastaawusii kan jiru raajii gastaawusii kan jiru biddeen gastaawusii kan jiru tiifoozoodha kanaan alatti sagaleen waaqayyo gastaawusii hin jiru kana beekuun si barbaachisa sagaleen waaqayyo bishaan miti sagaleen waaqayyo zayitiis miti sagaleen waaqayyo dibata garagaraa isaan qopheessan kana miti sagaleen waaqayyo ashaboo miti sagaleen waaqayyo sagalee humna qabudha sagaleen waaqayyo sagalee isa afaan waaqayyo keessaa ba'udha kanaaf namni sagalee guddatu hundumtuu sagalee qaba jechuun hin danda'amu qaala awxaalliኝ እባክህ ፕሮፌት ቃል አውጣልኝ እስቲ ተንብይልኝ የትኛው ቃል ነው የሚያወጣልህ ከየት አምጥቶ ነው ቃሉን የሚያወጣልህ ቃሉንማ የተናገረ እኮ ነው የራሱን ቃል ከአፉ የሚወጣውን ቃልማ የተናገረ እኮ ነው እየተነበየልኝ ነው እኮ ስትሉበቻ ረብ ሰገሌሳ ከመታሳ ስትሉበቻ ጅራ ከሌሳ ሲያሰገል ተመስትራጅር ማልቱ ሲቡኤ ኦምቱ ሲምቡን ሶሲ ስትተኤኑማ ሲመቼሴ ሰገሌንሳ ሰገሌን ራጂ ሰገሌ ዋቀውቶ ሲያርገቴ ተካርመ ሲጅጅራ kaleessa siiraaj har'a siiraaj atis malakkaa wachadem kaleessa sakkasnaan jedhem torban darbee sakkasnaan jedhem ji'a waggaa damaan kanas akkasnaan jedhem sagalee wal fakkaataa dhabbo iddoo akkasiitti natti dubbate waaqu nattaasaa jira maal sittaasaa raajota sobduu sittaasaa jira Risa dhuga sagalee waaqayyoo kanatti qabamnee jiran sagalee waaqayyoo jireenya kanatti qabamnee jiran ofuma waan hin taanetti joon jaawurraa jechuudha aga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jenna YouTube channel kana subscribe gochuu hin dagatinaa yeroo hundumaa viidiyoowwan nuti gadhiisnu dafanii akka isin gahanii fi mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna